Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanaalii yuutuubii Abdulapp barnoota baay'ee barbaachisaa ta'e ka keessattuu yuutuubaroonni haaraan irratti rakkachaa jiran akkasuma warri guddatanillee kan ittiin xiyyeeffanne tokko haala kamiin akka isin sirreeffachuu qabdan isinii qabadhee dhufeen jira. Obboleeyyan chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share hiriyoota keessanii gochuun haga xumura barnoota kanaatti na waliin tura isiniin jechaa gara barnootaatti seenuu keenyaan dura namoota baay'eetu koomentii jalatti gaaffii hedduu gaafataa jirtu. Gaaffiin keessan sun immoo viidiyoodhaan deebi'ee ni jira waan ta'eef obboleeyyan gaaffii baay'ee gaafataa jirtan koomentii jalatti deebiin isaa viidiyoodhaan yeroo dheeraaf dalagaan ture waan hin dalagaa ture na gaafataa jirtan waan ta'eef chaanaalii kiyya jala seenuu fakkeenyaaf viidiyoo kana yoo daawwataa jirtan Abdulapp ka jedhu as jira. Abdulapp ka jedhu kana irratti gara fuula duraa deemtu yeroo irra tuwitarii gara fuula duraa deemtan mata dureelee as jala jiran keessa mata duree playlist jedhu jira. Playlist jedhee as argattu. Playlist kana jala yoo seentan barnoota TikTokii wal qabate gaaffii TikTokii wal qabate as keessa argattu. Deebii isaa barnoota Facebookii wal qabate seera YouTubeii akkaataa copyright itti sirreessan barnoonni AdSense, barnoonni StreamYard, barnoonni laptopii, video editing, barnoonni emailii, barnoonni YouTube banachuu wal qabate marti isa bakka wal fakkaataatti hidhamee jira waan ta'eef dhimma barbaadan irratti asuma playlist jala seenuudhaan bal'inaan argachuu dandeessu isiniin jechaa. Egaa gara barnoota keenyaatti yeroo deebinu namoonni baay'een baanarii kanaa fi loogoo irratti hin xiyyeeffatanii akkasuma yeroo baanarii kana irra keessan dogoggora guddaa uumtuu jechuudha. Dogoggora sana haala kamiin sirreessuu qabdu isa jedhu waliin ilaalla. Gariin baanarii kana yeroo hojjettan Pixelii meeqaan akka dalaguu qabdan akkamitti akka dalaydan viidiyoo 2-3 duraan dalageen jira. Garuu yeroo irra keessan hanga ammaatti dogoggora uumaa jirtu ka irraa qabdan illee as dabee achi dabee jira waan ta'eef yeroo baanarii kana irra keessan waan sirreessuu qabdan san waliin ilaalla. Baanariin kun ka gidduu irratti barreeffama gidduu irratti qopheeffatanii fidachuu qabdu. Haala kamiin akka dalagamu duraan barsiiseen jira akkaataa baanarii itti dalagan jettanii argachuu ni dandeessu. So suuraa tokko mee waliin haa ilaallu. Suuraan sun baanarii dalagamee lafa jiru. Amma fakkeenyaaf barreeffama kana qofa bakka gidduu kana qofatu dhufee YouTube irratti mul'ata. Kanaafuu xiqqaatee dalagama jechuudha. Baanariin gidduu irratti haala kanaan xiqqeessanii dalaguu qabdu jechuudha. Pixelii isaatii saayizii isaatiin barreeffama akkasitti maqaa chaanaalii keessaniis ta'uu dhimma fedhe loogoo keessaniis fayyadamtanii haala kanaan fiddanii erga dalaydanii booda yeroo irra keessan dogoggora uumtuu jechuudha. Kanaafuu dogoggora sana sirreessuuf asuma aappii YouTube irra chaanaalii keessan irra seentanii mee mallattoo qalamaa waliin tuqnee haa ilaallu. Mallattoo qalamaa tuquun mallattoo kaameeraa lama jira. Tokko xiqqoo harka mirgaa gubbaa jirtu ka tuqaa sadan jala jirtu jechuudha. Tokkommoo ka gidduurra jiru sun loogoo yookaan profaayilii irra kaa'uu fi ka gidduu ka daarii kana ka harka mirgaarra jirtu xiqqoo kana fayyadamnaa jechuudha. Xiqqoo san fayyadamuudhaan yeroo irra keessan dhufee haala kanaan akka inni gidduurratti seenuu gochuu qabdu. Mallattoo qalamaa tuqina kaameeraa isii xiqqoo as jirtu kana tuqina baanarii irra kaa'uuf jechuudha. Ka guddaa duuba jiru sana irra kaa'uuf. Choose from your photo ka jedhu tuquun gara gaalarii keenya nu geessa. Gaalarii keessa suuraa qopheeffannee san irra tuqnaa jechuudha. Yeroo irra tuqnu guddisee fida haala kanaan. Haala kana yoo seef gootan bakkuma duwwaa gidduu sana jirtu deemee mul'ata malee barreeffamni sun hin mul'atu. Kanaafuu bakka kana irratti barreeffamni sun mul'achuu qaba guutummaan guutuutti jechuudha. Yeroo hojjetan xiqqeessanii akka inni as gidduu galutti dalaguudha kan isin qabdan. Kanaafuu quba lamaan qabne akka nama suuraa xiqqeessuutti fuuluma kanarra quba lamaan qabne gadi xiqqeessina. Suurichuma qabne gadi xiqqeessinaa jechuudha. Kanaafuu yeroo finnee galchinu sanduuqa sana arfan gidduu galuu qaba. Amma akkasitti yoo seef goone ka gubbaa jiru hin mul'atu jechuudha. Akkasitti haga xumuraatti zoom out goone xiqqeessinee finnee haga inni as keessa galutti xiqqeessuu qabnaa jechuudha. Haga dhumaatti xiqqeessitanii dhufee as keessa galle taanaan deebitanii edit gootanii sirreessuu qabdu jechuudha. Kana jechuun yeroo edit gootan dogoggora uumtanii jechuudha. Ka duraan akkana guddatee jiru quba lamaan qabnee xiqqeessinaa jechuudha. Mee dogoggora tokko seef goodee waliin haa ilaallu. Kana jechuun akka barreeffamni dhufee gidduutti hin baane isinitti agarsiisuuf fakkeenyaaf yoo akkanatti seevii goodee ka gubbaa jiru hin dhufuu hin mul'atu jechuudha. Amma seevii godheen jira dogoggora godhee jechuudha. Akka inni sanduuqa sana gidduutti hin baane guutummaan guutuutti goonee yoo seevii goone hagi nuti barbaannu guutummaan guutuutti hin dhufuu jechuudha. Kanaafuu haga xumuraatti yoo xiqqeessine malee seeraan hin dhufu. Amma asuma irratti akka argitan kana xiqqoo qofa dhufee bahee jechuudha. Irraa citee hafee jechuudha barreeffamichi.
Kanaafuu san sirreessuuf maal goona mallattoo qalamaa tuqna kaameeraa isii xiqqoo tuqna gara gaalaarii keenyaa nu geessa gaalaarii keenya keessa suuraa qopheeffannee sana irra tuqnee haga xumuraatti gadi xiqqeessinaa jechuudha haga xumuraatti yeroo gadi xiqqeessinee seef goonuu hoo sirriitti dhufee itti nuuf gala seef yeroo gootan haala kanaan sirriitti dhufee barreeffamni guutuun isaa achi keessatti nuuf mul'ata jechuudha kanaafuu yeroo seef gootan baanarii kana haga xumuraatti xiqqeessuudhaan seef gochuu qabdu guutuun barreeffamaa wanni isin achirratti akka mul'atu barbaadan guutuun isaa dhufee sirriitti isiniif seenaa jechuudha duubatti deebitu yeroo tokko tokko dafee updating godhu haga inni update godhutti yookaan YouTube keessaa baatanii itti deddeebitu your channel tuttuqurumaan jechuudha yeroo san update godha yeroo sin walirra amma jijjiirtanii ilaaltan daddafee updating godhu bakka kanatti garuu jijjiiramee jira daqiiqaa tokko sakandii haga ta'e fudhate dhufee bakka kanatti jijjiirama nu jijjiirree jirra waan ta'eef is fine duubatti deebinee YouTube keessaa baanee ilaalla amma jijjiiramee naaf deebi'ee jira jechuudha guutuun barreeffama akkanatti dhufee mul'achuu qaba inni taanu profaayilii keessa yeroo galchitan ammas dogoggora uumtu ka profaayilii ka kaameeraa isii kana jechuudha ka geengoo asitti dhuftee baatu ka chaanaalii keenya yeroo namni sarchi godhee dhuftee profaayilii wajjin baatu isii kana immoo kaameeraa isa gidduurra tuqnaa jechuudha kaameeraa isa gidduurra tuquudhaan finnee irra keenya isas yeroo irra keenyu zuumii gochuudhaan isa immoo asiif achi butuu danda'uu qabnaa jechuudha gara gaalaarii nu geessaa gaalaarii keenya keessa suuraa qopheeffannee sana irra tuqnaa suuraa san fudhannee dhufnaa jechuudha suuraa san yeroo fudhattanii dhuftan inni immoo geengoo ifaa tokko gidduu qaba geengoo sana keessaa ba'uu hin qabu tasa xiqqaachuus hin qabu tasa guddatees geengoo sana keessaa ba'uu hin qabu jechuudha geengoo sana keessaa bahee jechuun hagi geengoo sana keessaa sarkilii kana keessaa hagi bahee irraa citeera jechuudha kanaafuu yoo tasa guddiftan keessaa baha yoo tasa xiqqeessitan immoo hedduu hin mul'atu waan ta'eef akkasitti fiddanii geengoo kanatti sirriitti fiddanii galchuudhaan seef gochuu qabdu jechuudha osoo irraa citee hin hafin osoo tasa hin xiqqaatin sirriitti fiddanii geengoo kanatti galchitu amma asiin irraa cita yoon akkasitti seef godhe kanaafuu xiqqoosii xiqqeesseen geengoo sanatti galchuun asiif achi bitaaf murgatti asiif achi butuu dandeessu akkas gochuudhaan gara hundaanuu ispeesiin hafe yookaan bakkee hafe wal qixa yeroo inni ta'e save as profile picture ka jedhu tuquun seevii goonaa jechuudha yeroo seevii godhee dhufee asitti nuuf seenaa yoo jijjiirrachuu feetanis akkanaan irraa jijjiiruu qabdu jechuudha logo akkamitti dalagina isa jedhu duraan isinii dalageen jira haaraa immoo isinii qabadheen dhufa haala kanaan egaa kan isin logo san irraa jijjiiruu qabdanii jechuudha logos ta'e baanaris karaan biraa ni jira karaan biraa yoo karaa biraatiin baanarii kana irraa jijjiiruu barbaadan akkasuma logo namni tokko tokko kaameeraa isii xiqqoo asitti naan baasu waan jedhu dubbattu YouTube studio bilbila irra seenuudhaan YouTube studio irraa profaayilii keessan gubbaa tuqxu profaayilii gubbaa jiru irra tuquudhaan mallattoo qalamaa achuba maqaa keessan duratti argattu mallattoo qalamaa maqaa keessan duratti ba'ee irra tuqxu jechuudha yeroo isin irra tuqxan kaameeraan kun sirriitti gurguddatee mul'ata ka baanarii irra kaa'uuf kaameeraa isii xiqqoo baanarii dhumarra jirtu irra tuqannaa jechuudha ka baanarii irra kaa'uuf akkuma YouTube irratti irra keenyetti asitti irra kaa'uu barbaannan ka profaayilii irra kaa'uu barbaadan immoo asirra tuqnee irra keenya profaayiliis jechuudha kanaafuu warri YouTube irraa isiniin baane YouTube studio irra dhuftanii YouTube studio irra itti jijjiiruu dandeessu baanariin chaanaalii keessan ibsa logoonis profaayiliinis akkasuma chaanaalii keessaniif baay'ee barbaachisaadha namni ittiin isin beekuudhaaf jechuudha haala kanaan itti jijjiirrachuu qabdu isiniin jira barnoonni keenyas kana fakkaata akka irraa barattan abdii guddaan qaba laayikii sheerii hiriyoota keessaniif gochuu hin dagatinaa isiniin jecha haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.